Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Kiddoo YouTube marti keessan Kiddoo YouTube subscribe like gochuun jajjabeessaa isiniin jecha egaa hubiyyeenii yeroo darbee mi'a ishee akka gurgurtee argitaniitu jirtu jechuudha. Har'a immoo akka isheen deemuudhaaf jirtudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon Salaam jedhamtu baay'ee nama gaddisiisti. Ashuun illee jechuudha shoora guddaa gaa'ela kana keessatti namoota taphachaa turanii tokkummaa ta'anii haraaramanii akka waliidhaan jiraataniidhaaf jechuudha. Hubiyyeen illee akkasuma mana isheetiif gaa'ela isheetiidhaaf nama kallattiilee garaagaraadhaan xaaraa dadhabaa turedha jechuudha. Egaa yeroo tokko jireenyi akka abbaan yaadetti osoo hin taane akka ofiishaaf yaaddetti adeemti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Hiriyaan naahom namni jedhamu kunillee argitaniitu yeroo darbee manantalaa dhaqee akkam akka ta'aa ture muluun isaaniiyyuu haguugamaniitu tuqamaniitu jiru jechuudha. Achi keessatti baay'ee jilbeeffattee kadhachaa turte mucaa sittiin kennu jechaanii turte jechuudha. Salaamii kennii baqaa'ee mucaan kan kootidhaa fudhadheen deemannaanii mucaan kee baabbaanii garaa sirraasuu gara siin ammaatu akkamitti fudhattee deemta jennaanii nan dhufaa yeroo wanti hundumtiyyuu tasgabbaa'een boodatti deebi'eenanii amma innis na irraanfatee anis isa irraanfadhutti jette jechuudha. Osoo kiristinnaa hin kaasin akkamittidhaan deemtaa maal jechuudha jedhaniin jechuudha. Egaayii haa ta'u malee egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa, baay'ee tokko namatti hin dhagahama jechuudha. Yeroo haala kanadhaan osoo kiristinnaa kaasiin osoo ji'a hin guutiin dubartiin tokko dhala godhattee akkatti tankaraattottu wanti kana caala ulfaatu dhugaa dubbachuuf jira jedhee yaaduhani jechuudha. Maaltu akka biyya keenya keessatti seenii dhugaa dubbachuu nama gaddisiisa, keessattuu dubartoonni bara kana jechuudha. Akkatti isaan bu'aa jiranii akkatti isaan dararamaa jiran jechuudha. Sirri biyyichaas maaliif akkattiidhaan callisee ilaalee anaaf gaaffiidha jechuudha. Kuni mana nama hundumaa seenaa jira, gola nama hundumaa seenaa jira. Baay'ee ulfaata jechuudha. Gootummaan dhiiraa immoo jechuudha gaafuma dubartiin waan tokko kaayyeeffattee karoorfattee baate ijoollee koo fudhattee maalii koo akkas gootee kan inni jedhu jechuudha. Osoo beekeera ta'e jechuudha ijoollee isaa duraa dubartii kanadha jechuudha kan inni dursee argatedha jechuudha. Egaa otuma isaan akkasittidhaan bu'anii osuma deemtu jedhanii takka shaanxaa harkatti qabanii takka mucaa harkatti qabanii takka jilbeeffatanii bu'anii kadhataniidha. Egaa naayin dhufe jechuudha. Gaafa naayin dhufe jedhu eessa deemuu fi akkamittiin osoo natti hin himiin jennaanii kaleessa sitti himameen turre ennaan lakki ana natti hin himamneedhe. Naahom sun immoo jechuudha hiriyaan naayii baay'ee jilbeeffatee kadhachaa tureen ta'u yennaanii dhiisin kadhatiniiti garuu hin deemtu eessayyuu jedheen jechuudha. Naayiin sanaa booda wanta ati fiddu hin jiru nan deemaa kan na dhowwu hin jiru jettee jechuudha. Hubiyyeen kana gidduutti ati attuudha attee deemuuf turte yennaanii atuyyuu hin jedhamne atiyyuu hin dubbatamne jedheen jechuudha. Elaa otoo seeratti hin iyyiin osoo iyyees hin qabsiisiin dursa fuuldura kootii deemi nan deemaa jedhaniin jechuudha. Haa ta'u maleeyyuu baqa isaatii qabdaa dhaabbadhaati haasawaa jedhanii ture. Ashuun maaliin haasaweeraa yeroo hamma kana fudhadheeti. Kanaafiyyuu wanti jijjiirama fide hin jiru kan ishiin jette jechuudha. Ani abbaa manaa keetidha. Abbaa manaa keetidha jennaan ati abbaa manaa koo miti. Abbaa manummaan kee maalidha jennaan maalan sitti hir'iseedha jechuudha. Gaa'ii yeroo baay'ee dhiironni gaafa ala jedhanii waan mana keessaa shiroo barbaree maalii kana yoo guutanii yoo akkaawuntii irratti qarshii sheerii godhanii fi maalan sitti hir'ise jedhu jechuudha. Dubartiin tokko immoo gaa'ela keessa gaafa jiraattu kanaan miti jireenya barbaaddii gaa'ela barbaaddi jechuudha. Akkas jechaa ture. Isheenis maalaaf gootee jechaadha kan isheen turte jechuudha. Gaa'ii baay'ee tokko kadhattee ammana kan hin jedhamne jechuudha. Mucaan sunillee konkolaataa keessa seentee baay'ee bu'aa turte. Yeroo kanatti
dhumarratti gadi buutee maalidha naa hin akkanaa jilbeeffadhuutii kadhadhuutii dhiifama gaafadhuutii akka isheen of duuba deebitu taasisi jechaani turte jechuudha. Isaanoo cuubamaniiru bakka cuubbaan fudhatan jechuun mee hin danda'ama jechuudha. Argitan ittoo ta'e daadii obboleessa naahii jechuudha. Birrii mormaa jechuudha. Isa wanti fakkaatu jettee mormatti keessatti hojjetti jechuudha namittiin. Akkatiin ubiyyee irratti xibbee taphachaa jiru miidhaa jiru jechuudha. Dubartiin kun immoo kana caala maal gochuu dandeessi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkam ta'uu dandeessi bichaa nan deema jettee gaayii tikeetti sarkaa fuudhuu hin dandeenye tikeetti kutteetti meeqa fanneedhuun immoo incira makaan kukkuta makaa jechaa ture naa'e meerroo ati dhiiradhaan harkaa fuudhiti kukkutii jechaanii turte jechuudha. Egaa baay'ee kadhattee ulfinaan deemee jennaan ubiyyeessuu ta'edha ati waliif galaa yoo seerri dhufeera ta'e nuti muluun keenya iyyuu hin hidhamna jedhanii shakkan jechuudha. Naashuun fa'ii nan hidhama maarree hidhamee rakkoon qabu jedhee akkamitti akka inni dhiira ta'e isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Dhiirummaan kennu kuni dubartii manaaf si fuutee si baate gubbaa irratti ta'uu qaba jechuudha. Ati namichi kun jechuudha namti qobii diimaadhatu kun jechuudha namni inni jedhamu kun iyyuu otoo deebi'ee galee yeroo tokko jechuudha namni gaafa waan tokko si gargaaruudhaaf dhufe deebi'ee si miidha jechuudha. Inni illee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee jechuudha gaafa ubiyyee gaafa dura isaatii fidee dhufee maal eeyyama godhiif naamina jedheenis akkamittiin dhiifama godha jechaa turte isheen illee jechuudha. Osoo dogoggora isaan sirreeffatiin osoo dubartii ofirraan kutiin akkamittiin dhiifama jechuu dandeessi. Inni bichaa na jalaa deemesuma jettu jechuudha. Baay'ee tokko simmeetaawwi taatee dubbachaa turte jechuudha. Yeroo kana keessatti bakka achuma irratti jechuudha kan isaan kaameraa dhaabanii viidiyoo biraatti fuunatti fakkaate kaayinsiin jedha. Maal takka uumamu maal takka ta'ummoo viidiyoo taanutti jechuudha kan isaan gallakkisanii. Bichaa ubiyyeen aanaan baay'ee na gaddisiiste jechuudha. Dhugaa rabbii dubartiin tokko jeessee tasgabbaa'uu qabdi ruuttaa fi ishiin jechuudha. Yaadni isaanii kan isaan irra gahe muluunsa wal fakkaataa. Waaqayyo si haa gargaaru siin jennaa obboleettii keenya baay'ee nama gaddisiisa.